walumaa galatti obboleeyyan kiyya barri ammaan tana keessa jirru kun bara wanni hundi faallaa itti taateedha. Bara jaalalti gatiin qaaliin itti kafalamtuu fi fedhiin saalaa ammoo hedduu rakkisteedha. Dhaloota dubrummaa dhabuu caalaa bilbilli jalaa baduun isaa yaachisuutu uumame. Bara bilbila iPhone qabachuun baratanii eebbifamuu caalaa nama gammachiisu. Bara dubartoonni HIV daran ulfa sodaatan keessa jirra. Bara hayni dhoofamee hannaa fi sobni itti faarfamu. Bara ilmi namaa rabbii isaa sodaachuu dhiisee shororkeessitoota mootummaa fi hattuu akka waaqatti namni sodaatu keessa jirra. Dhaloota maallaqa maatii fi hiriyaa isaa daran jaalatu. Bara ajjeefamuu, saamamuu fi buqqaafamuun akka geema moobaayilatti ilaalamu keessa jirra. Bara namni wal amanuun akka dachii fi samitti addaan fagaate. Bara ijoolleen dhiiraa paantii qarshii 50 agarsiisuudhaaf hofoo qarshii 1000 gabbuusuun qaroomina itti ta'e keessa jirra. Bara dubartoonni harmaa fi handhuura isaanii magaalaa guutuu keessa yoo naanna'anii hin agarsiifne fokkottuu itti ja'aman keessa jirra. Bara dhaloota uffata nama tokkoo laalee eenyummaa namaa murteessutu uumamaa jira. Bara nama kufee harka qabanii kaasurraa suuraa kaasuun irra salphate keessa jirra. Obboleeyyan kiyya yoo haala karaan itti fufee dhaloonni dhufu maal dhaala? Ilmaan keenya kaganaa dhufanoo akkam ta'an dhiiroo? Hundi keenya itti yaaduu nu barbaachisa.